Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota Biinii Show akka nagaa qabdanii fayyaadha jirtanii. Jira isin jecha obboleeyyan kiyya badeetiin jira viidiyoo kaleessa inni maxxansine akka nagaa qabdanii fayyaadha. Nama jira kun alhamdulillah guyyaan qabannee midhaan yeroo takka takka jireenya maal nuchisa. Kanaafuu obboleeyyan kiyya kun har'a deebinee jira maal qabattee deebitee teessee hin oolamu har'a wanneen qabadhee dhufee gaa isinillee gaa beekullee waan ooltanii garuu beeku simee hindeessanii garuu har'a wanni qabadhee dhufe waa'ee wardaa fi Abraahimi maalirra jiranii. Hay har'a Abraahim wardaa mana dhaqeetii miyyoo nagaan manatti ilmaan wajjin galchine biraa deemne itti dhaqee cafaqu jira. Biinni neessa jee akkatti cafaqa biyyoo jaartisaa tumuu ni danda'a garuu badirratti jaartisaa namni jaartii biinuma gorfata. Ammoo maqaa kiyyaan jaartii tumuu maaltu fide? Ani maali daldala jaartii namaati nama hedduu deemee daldalu ani maqaa na balleessuuf. Awwa kana dhamaa maal namni kana yaa doofa dhaggeeffadhu biini ittee maqaa nan balleessini an wallaba duraa qabnuuf dhaqee manatti dhaqee wardaa araarfate duraanis lachuun araarfate yee mana dhaqee manaa si dhabe ishii araarsitiin deemees barbaada mana biftu si dhufnaa kaatee dura fiidde maaluma maqaa keenya balleessisan. Hay biini neessa biini meettee kai jaartii ante sababa kiyyaan jaartii ante tumuu qabda si dhukkubaa kiyyaa dhamaa maal isaati jistokkellee hin bartu ammallee inti namummaa alfu wajji wazinti araarame malee araaramni harabbii jeen dhaqee isin warda araarfadde malee mana keetti buufata qamaatii fi buufata warra keetti hin gallee barbaadan jaartii warratti hin galleera warda naafaa obboleettidha. Uummata wasakhayaa fi maal namni kanaasa maal taate si dhukkuba wallaanni dhukaa adeeroo maal taate maqaa namaa balleessin maqaa namaa maqaa baduun hay na bilisaati bara maqaa kiyyaan jaartiin tante gorfattu jaartii siitu maqaa balleesse gabbee jaartii ante hidhattee tumta mee biiniin eessa maarin abaluun eessa maaltu fideewu kana dhiifte biraa deemte mana duraanis xiyyaa dhamaatu san jala deemtetti biiftuu jala deemte obboleessa kiyya jaartii haadha ilmaanii jalaan ajjeesin maqaa namaati jecha jaartii hanteetti namni si jalaa gal hin jiru jaartii teetuma malee har'as borus jaartii wardaa jaartii teeti malee garuu jaartii ni gorfata ni tumaa ni danda'a maa tumta siin jenne garuu maqaa kiyya maa tumta yaa obboleessa kiyya har'as ololchaa dhaggeeffadhu. Badii siitu qaba obboleessa dongora si guddaa si qaba sila akka dongora uumten biiftuu ifa duubaa fuute taate wardaa hidhattee sila biiftuu wajji araarfatu qabda malee ifa jaartii godhatte nuti wardaa bira dhaabbanne malee sababa duraa wallaba qabna biiftuullee natti walte turtesi Abrahaam kana wajji walitti sin araarsaa jettee turte anaa jalaa didee yaaditu manga an manatti dhaqee anaa araarfataa yeetin mana kee gizeen dhagu manaas si dhabe wardaa araarfadde mana biiftu jirennaan asitti dhufnaa kaatee na dheessite obboleessa kiyya wanni sababa kiyyaan jaartii ante cafaytu maaltu dhufeewu maaltu fide hasbunallah wakiil so na dhaggeeffadhu. Ani maqaa kiyya of hin balleessu akkuma jaala duraa walii qabnu dhaqeetti mana hanke wardaa bira badee ilmaa hanke galfadhu jeeni akkas ilmaa walitti guurree fi mana galchine malee nuti mana hankeessi qamaanuudhaan bashannanaadhaan haadha ilmaan keetitti wardaan odoo misaali fi ilmaan qabaatu baatte eenni shakketarraa nama ilmaa wajji qabu walitti qabu maa irraa shakkete warda yoo dhamaatu sattu duruu hinaafte ishin
oduu haati ilmaanitu hinaaftee hinaafadha atuu isiinuu kamanatti atuutti galtee hin dubbanne amma hinaafadha deemi wardaa tumi isin jettee maqaan biinii faana achi qaban maaltu yaa obboleessi kiyyaa doo faana dhaggeeffadhuuti jecha namaa fuutee maqaaf isin balleessanii haadhilmaa keessatti siif jalaan miidhinii arras hin miidhin haadhilmaanii namni hin cakasitti cafamu. Oddeen maa daa'imni sun taa'ee katti bo'uu katti gubbaadha cafaqu maal boo obboleessa kiyyaa sitti dhagamu ni gorfata jaartii ofii ni gorfata uleen nama sirreessitu badii irratti namni nama tumama garuu badiin qabdu wardaan arras hinaafa keessa jira hinaaftee maa duuba isin niqaa wal godhatu santu aarsee dila salmaan guutuu dhattee biiftuu irra gannatte malee mush hinaafa ishiin qabdu waanga biiftuu qabdu ishiin wardaa hinuu qabdu deengadda niqaa wal godhattan akka jettanitti arra kunoo odoo aruuza naa godhi isiin jettuu dhayitee akka wardaan hin dhageenye aruuza naa godhi isiin jirti tiyyaan si gurguratu jirti adeero na dhaggeeffadhu fooyyee jaarte jette malee sirraa dalagatu deemtadhee aruuza isiin gootin jiru ammoo ati deebitee deeme jaartii guddoo cafakkii biinii faan achi jiranii achitti qabanii konfoleessa maarii ta'a siin jettee dubbii miyyuu dhalaadhaa fuutee hidhattee haadha ilmaanii cafatte way dhiira zabana carra maamutti gaa rakkoon qabu ana maqaa kiyyaa jaartii dantee hin tuqinii waan biraati tumte malee maqaa kiyyaan jaartii danteef jalaan miidhinii siin jaa obboleessa kiyya nama dhaggeeffadhu sammuu si tuqame na fakkaatte rabbi isa fayyisu irrallee du'aama si godha garuu maqaa kiyyaan akka maqaa nan balleessini maqaa kiyyaan nan balleessini maqaa kiyyaanis jaartii dantee cafaqin awwanis si dhaabu tanuma ilmi namaa hanga wal jaalatus nafeetu na jaalatu baatus rabbi beeka garuu wal gorfannaa oromoo waan taate dura walantaa walitti qabannee hojii jiraataa turre jireenyummaa addaan waa hamtuu walidduu nu fide malee jila kana walitti yaannas hin jenne duraanis har'a ammoo deebitee waan akkanaa kana hojjetu yaaboo sababa ilma namaatiin warra maatii tanteef jalaan miidhini haadha ilmaa kan keetti ijoollee babbareedduu qaalii qashisa qaqqabdii wanni deebitee dhalaan odeeroo ardii guutuudhaatiiti mataa ofii dhukkubsaniiti namni hanga yoom dhalaa yala fiigaati nama dhaggeeffadhuuti dubbii dhalaa fuutee ofii facaasanii ija bultii tante oogutuu nagaa bareedduu san dhiifteti karaa biraa fiiguu jirta awara bisaa sirreessuu awraan keenya wanni siinju tanuma ammoo lammuu deebitee maqaa kiyyan danda'inii sababaan an obbolummaatiin kabajaadhin isin arraafatu mana keessan dhaqa malee daddalummaa isin jidduu deemee dubbii waree isin oofudha jidduu hin danne sumaani jaanii kanaafuu obboleessa kiyya ani wanni isin jiru waa'ee dubbii jaartii anee jaalalaati akka fuutanii deebisaadha isin jenne isin ijee malee namni fuudhes biiftummaa jette abbaatee Abrahaamiiti anaattu namatti godhee fuudhee jettee mire jaartii namaa isin miidhinaadha deebisaa sanis san inni deebiftanii walumaan jirtanii biiftuu taatus akkuma jaartiteeti maqaan suma badaa kanaafuu ha dubbii tana kana hunda keessaan dhabamtu wajjumaan jirta amma deebitee warra deebitee dubbii si jalaa baanan jaartii dantee miidhinii maaliif dubbii na duubaa baatetteeti gaafa san gaafa dhageessee dubbii si jalaa baate san maa dhaqee dhayitee manatti cafaqin har'a ammoo ifa dubbii si jalaa baatee baaxilamtee karatti deemtu wallaalte amma deebitee wardaa miite obboleessa wardaa miskiina wardaan tuttuqin wardaan haadha ijoolleeti haadha bilaalii haadha abdurmaanii kanaafuu har'aan booda waa'ee maqaa keenyan ilmaan of jalaa miidhini haadha miinaa ilmaan miite jechuudha ofiyyoo jaartii biraa qabda harafeete deemuu dandeessa
Ammoo haadha ilmaanii miitee ijoollee irraa miidhinii siin jedha. Obboleessee dhaamsa kiyya har'aa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.